Itoophiyaa keessatti namoonni wayita dargaggummaa isaaniitti seenaa gaggaarii hojjetanii darban danuudha. Isaan kunneen of bira darbanii wantoota hojjetaniin maqaa biyyattiidhaa addunyaa irratti leellisaniiti jiran. Namoota yeroo dargaggummaa isaaniitti wantoota gaggaarii hojjetan keessaa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin isa tokkodha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, sagantaa keenya kan guyyaa arraantanaa keessatti seenaa ogeessa ogbarruutii fi barreessaa tiyaatiraa Looreet Tsaggaayee Gabramadiin gabaabsuudhaan isin biraan geenya. Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Oromummaa fi Itoophiyummaa hoo akkamiin ilaala kan jedhu mata duree kurfii keenyaati. Hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Ilma galmaa abbaa gadaa rituu jamaa bitsuu jamaa lakkaantanar abbaa gadaa ilma galmaa yaada Oromoo shaamaa waaqaa gadiini namaa oliini suma akkasuma የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሎጋ አባ ሰርዳ አባ ገዳ አባ ፈርድ ነበልባሉ እምቅድመ ኦሪት ባህሉ ያይ ብያ አባ ቃሉ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ለካ አንተ ነህ ሴአት አርካ ኦ ገዳ የአድባሮ አርካ ያዴ እናቴ ያዴ ሴቴ ያዴ አቴቴ ያዴ እቴቴ ያቴ ሆራ የኩሽ ነዶ አባ ቦኩ አከሚዶ ባናትህ ፀሐይ ከለቻ የምትጠልቅ አንተ ብቻ የካም ኢዶ ምድር ተነባቢ 10 ምስጢር አባ ወሮ አባ ወራ አባ ባሮ አባ በራ አባ ካሮ አባ ካራ የጅቡቲም ጀባ ጂሾ የማቅዲሾም ማቃዲሾ የነሙቴሳ ካምባልዳ እንደ ምዕራቡ ካምፓላ mana dalla akka mandalla maqadalla akka maqdala የፉላኒ ካኖ ደላ የምትሰኝ የምታሰኝ የጎና ቤት አባ ወራ የላሊ ቤት ላሊ በራ የከረዩ አባ ከራ በጎፈሬህ ስሪት ላባ አዶ አዶዬ ውብ ቀዘባ አዳ የከለቻ ተሸላሚ ያዱ ግንባር ተቀዳሚ የአዲስ ዘመን መጻው አደይ አዳ አዱኛን እልል እሰይ የምታሰኝ የምትሰኝ አዱ አዱኛ አባ ቢሌ የአካኪሌ የአባ ቢሌ ለካ አንተ ነህ ጋዳ ገዳም የዓለም ሰላም ጋዳ ቢሊሱማ ሳቃ ፈካ ጉራቻ አካዋቃ የጻሕፍት አምላኩ አኒ ያለበሰህ ድርብ ካኒ የጥቁር ፈርዖን ልሳን የአዴ አዳ ፀሐይ ብርሃን የአዱሊስ አዱኛ ኪዳን አባ ገዳ አባ በዓል የቅድመ አክሱማዊት ቃል ያሰርቱ በሮች መሰላል
የማለዳ ንጋት ጸዳል የኦሩስ ኦሪሳ ተምሳል ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሎጋ ያኢብያ ባቅ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ርቱ ጀማ የተባልከው አጋሱማ እንደ አክሱማ ያዳ ኦሮሞ ሻማ አባ ገዳ ኢልማ ገልማ ለካ አንተ ነህ 1964 ድሬ ሊበን yeroo walaloo katabu tiyaatira qopheessu waan garaasaa jechoota halluu dibeetii dheeysa waa'ee sabaa waa'ee biyyaa waa'ee lagaa waa'ee qaroominaa dimshaashumatti dhugaa ofiisaatiif itti amane sokkoo fi soorgoodhaan ifatti baasa xiinxalli isaa gaffagoodha tilmaamni isaatis fagaataadha haa ta'u malee irlooris Tsaggaayee Gabramadiin namoonni dinqisiifatan baay'eedha qooda inni dhalootaaf ol kaaheen namoonni isa dinqisiifatanii leellisanis tokkoo fi lamaa miti maqaa Tsaggaayee Gabramadiin kan dhaadheessan warreen dhiyootti isa beekan qofaa miti warreen hojiiwwan isaa jaalalaan dubbisanii jaalalaan meeeffatanis isaan tokkodha kitaaba walaloo beekamaa isaat wayis ababaa dabalatee hojiiwwan tiyaatiraa haahuu በስድስት ወር እናት አለምፋ yoo barreessu hamleetii fi maakbeez ammoo barreessaa beekamaa addunyaadhaa wiiliyaam sheekispeeriin kan barreeffame gara afaan amaaraatti hiikuudhaan hojjeteeti jira hojiiwwan isaa ogbarruu kunneen Tsaggaayeen ejjennoo inni jaalala biyyaatiif qabu sabboonummaa fi eenyummaa isaa ifatti mul'isan ogeessa kanaaf Itoophiyummaa fi Oromummaan waliif maal ture kan jedhuuf obbo Miikaa'el Shifarraaw ogeessa fakkiidhaa yoo ta'u Tsaggaayee jaalalaan dinqisiifata kitaaba ogbarruu Tsaggaayee keessaa isa tokko xiinxaluudhaan kitaaba mataasaa maxxanseeti jira kitaabichi Mistiranyaa Ubbaalee kan jedhu ture Tsaggaayeen sokkoo fi soorgoodhaan fakkeenyaan barreessa waan ta'eef namni waan inni jedhu salphumatti hubachuu hin turre jechuudhaan obbo Miikaa'el waa'ee Tsaggaayeedhaa ni kaasa tiyaatira isaatis kan bara gara boodaa barreesse haahuu በስድስት ወር dabalatee boqonnaadhaan hiika itti kennuudhaaf yaaleeti jira ogeessi fakkiidhaa Miikaa'el Shifarraa jechuukooti kana malees wiirtuu yaadannoo Tsaggaayee Gabramadiiniif yuunivarsiitii Ambootti ijaaramaa jiru dizaayina wiirtuu kanaa irratti tolaan tajaajilaa akka jirus ni kaasa akka ogeessi kun jedhutti dhugaa namni dhuunfatu hin jiru jechuudhaan Tsaggaayeen akka dubbachaa tures ni kaasa Tsaggaayeen waa'ee dhimma tokkoo tilmaamaan hin dubbatu ture akka gareettis hin yaadu dhugaa sabboonummaa Itoophiyummaa fi Oromummaa keessaas bahee dhugaa isa caalu nutti argisiisuudhaaf yaaleeti jira jechuudhaan obbo Miikaa'el ni dubbata obbo Miikaa'el tiyaatira inni xiinxale keessattis namoonni lama harkaa fi miilli isaanii walitti guduunfamee akka jalqabu ni kaasa kun ammoo ilmaan haadha tokkoo ta'uu isaanii ni mul'isa haa ta'u malee sagaleedhaan osoo hin taane mallattoodhaan argisiisan ture yeruma sana ammoo deebi'anii walloluu akka jalqabanis ni kaasa wal hin ilaallatan wal hin dhaggeeffatan malee dhugaan iddoo tokko qofa hin jiru jechuudhaan warreen barasan ejjennoo siyaasaa isaaniitiif wal lolanii waan rakkisaa turaniif jecha akka Tsaggaayeen barreesses ni kaasa haa ta'u malee Tsaggaayeen kun miidhee jira kun miidhamee jira jechuudhaanis furmaata kennuudhaaf hin yaalle ture jechuudhaan ni kaasa inumaatu Tsaggaayeen ummata kanaaf furmaata akka ta'uuf jecha wantoota baay'ee barreessaa hubachiisaa akka tures ni kaasa
barruuwwan Tsaggaayee yeroo san barreessaa ture keessaa kanneeniif furmaata kan ta'u dammaquu, ilaaluu, barachuu fi kan kana fakkaatan barruusaa keessatti akka argamaa tureessa ni tuqamna. Gareen inni tokko waa'ee isa kaanii baruudha qabamna. Qorachuudhaafis yoo yaale if keessatti wal arguus ni dandahan jechuudhaan akka dammaqaniif jecha Tsaggaayeen hojjechaa akka tures ni kaasamna. Seenaa keenya baruu, of beekuu, beekumsi barreeti jirra jennus hirruu akka ta'e Tsaggaayeen ni kaasa jechuudhaan ogeessi fakkiidha Miikaa'el Shifarraa ni dubbata. Akka ogeessi kun jedhutti kitaabota Tsaggaayeen barreessee fi tiyaatiroota Tsaggaayeen barreesses xiinxaluudhaan kitaaba ofii isaatiif barreesse keessatti Tsaggaayeen nama dandeettii addaa qabuu fi yaadota lama walitti fidee araarsuudhaaf akka kutaatti, akka sabaatti fi akka biyyaatti yaaduu bira darbee akka Afrikaatti kan yaadaadhaa turedha jechuun ni kaasama. Akka ogeessi kun jedhutti Tsaggaayeen barreessaa cimaadhaa fi ogeessa tiyaatiraa akka addunyaatti dorgomaa hin qabne ta'uusaas ni kaasama. Tsaggaayee Gabramadiin eenyu? Tsaggaayeen magaalaa Amboo bakka boodaa jedhamtutti dhalate. Yeroo weerara Xaaliyaanii haati isaa baqatanii gara iddoo Gorommii jedhamtutti abbaa isaa waliin deeman. Akka Miikaa'el Shifarraa kitaaba isaa keessatti barreessetti wayita seenaa Tsaggaayee Gabramadiin barreessu qorannoo cimaa taasisee akka barreesses ni kaasama. Waa'ee Tsaggaayee Gabramadiin yeroo ibsus abbaan Tsaggaayee Gabramadiin Oromoo Tamancaa yoo ta'u haati isaa immoo Amaara naannoo Ankoobar akka taate ni ibsa. Haadha isaa aadde Bal'axach Taayyee abbaan isaa Finfinneerraa ka'uudhaan Amboodhaa akka fuudhes ni ibsa. Haati isaa wayita Finfinnee jiraachaa turanittis jaalalaan jiraachaa akka turan ogeessi kun seenaa qoraterraa hubadheetiin jira jechuun lafa kaayamna. Akka ogeessi fakkiidhaa seenaa Tsaggaayee Gabramadiin barreesse kun jedhutti haati Tsaggaayee Gabramadiin obboleettii abbaa Tsaggaayee Gabramadiin yookaan adaadaa Tsaggaayeedha. Aadde Argattuu waliinis hariiroo cimaa qabaachaa akka turan ni himamna. Aadde Bal'axach mucaa dhiiraa argachuudhaaf bataskaana Abboom Sillaaseetti galtee yoo waaqa kadhattu aadde Argattuun amantaan ishee waaqeffannaa ta'uusa waliin bataskaana galtee kadhachaa akka turte obbo Miikaa'el seenicha keessatti tuqeeti jira. Tsaggaayee Gabramadiin afaan Oromootiin afaan kan hiikkate yoo ta'u Tsaggaayeen afaan Oromootiin alaasa afaanota baay'ee akka dubbatu ni kaasama. Boodammoo yeroo weerara Xaaliyaanii obboloota haadha isaa baqatanii Goromootii dhufanirraa afaan Giizii akka barates ni kaasama. Abbaan isaa ammoo mana barnootaa idilee isa galchaniiti turan. Booda mana barnootaa Jeneraal Wingeetittis afaan Ingilizii isa barreessaan beekamaan Wiiliyaam Sheekispeer dubbatu qare'eeti ture. Abbaan isaa muudamaadha ture. Haati isaa ammoo Tsaggaayeen mucaa wareegaan argatte waan ta'eef luubama akka ta'u hawwaa akka turte ni beekama. Kanaaf eenyummaan nama kanaa namoota sabummaa garagaraa jidduudhaa fi eenyummaa fi hojiin isaanii garagaraa jidduudhaa argame waan ta'eef jireenyaan takka qoramaa takka jaalatamaatii fi morkii jireenyaa argaadhaa nama guddatedha. Akka barreessaan Miikaa'el Shifarraa waa'ee Tsaggaayee Gabramadiin barreessetti hawwiin haadha isaanii luubama ta'uu waan ta'eef hawwii haadha isaanii guutuudhaaf jecha Tsaggaayeen nama amantaa ta'uudhaafis yoo yaalu luubama waliin akka oolaa turee fi achi booda immoo qondaalota biraas dhaqee akka oolu ni ibsa. Tsaggaayeen kana mara waan godhuuf iddoo marattuu waan itti mul'ate deebi'ee gaafa barreessu yeroo barruusaa barreessuttis yeroo tokko hidhamaa yeroo tokko hojiinsaa jalaa ugguramaa akka tureessa ni kaasama. Dhugaa waa'ee biyyaa baruu barbaadus ala taa'ee otoo hin taane
Tsaggaayeen biyyuma keessa taa'ee argachuudhaaf dhamaa akka tures ni kaasa. Itoophiyaa gargar qooduun dhiiga kan koo dhangalaasuudha jechuudhaan nama morkochaa ture akka ta'es obbo Miikaa'el ni dubbata. Namni kun Itoophiyummaadhaan ol fagaatee haa deemu malee lammii addunyaa hojii Wiiliyaam Sheekispeer afaan Ingiliffaa ulfaataa fi walxaxaadhaan barreessan hiikuudhaan dandeettii addaa argisiisee fi Itoophiyummaa isaa ol qabee kabachiise ta'uunis Miikaa'el barruusaa keessatti ni tuqama. Oromummaan isaatii fi Amaarummaanis isa jalaa walitti bu'ee hin beeku. Kunis Tsaggaayee burjujee isaa hin turre. Inumaatu gara ogummaa fi qaroominaatti geeddaree akka itti fayyadamaa tures ni kaasa. Haa ta'u malee loogii fi haqni jallannaan caluma je'ee bira hin darbu ture. Fakkeenyaaf hojii isaa Yidiras Wandimmee Lammittaawqany Lammaa Lawqi jedhu waa'ee cunqursaa sabaa fi sablammiiwwanii akka odeessaa tures ni kaasa. Obbo Tsaggaayeen Itoophiyummaadhaan beekamtii argatee addunyaa irratti maqaa isaatii fi maqaa Itoophiyaa ol kaasee leellisaa turus Oromummaa isaa dagachaa akka hin turree fi deebi'ee ammas Oromummaa koo qafa jedhee Oromummaa isaa kutaadhaan daangeessee itti fayyadamaa akka hin turre barruu barreessan namni dhiyeenyaan seenaa Tsaggaayee qorate kun barreesse keessaa hubachuun ni danda'ama. Obbo Tsaggaayeen Itoophiyummaa isaa osuma jaalatu Itoophiyaa keessatti immoo sabaa fi sablammoonni saba tokkoon cunqurfamuu akka hin qabnee fi saba cunqurfameef ammas sagalee ta'aa akka ture dhugaan saba tokkoo akka hin bannee fi saba dhugaan jalaa badeefis tumsaa akka ture ni beekama jechuudhaan namni itti dhiyeenyaan isa beeku kun ni dubbata. ወንድ ብቻውን ነው የሚያለቅስ ከወዳጅ ከዘመድ ርቆ አንጀቱን ባንጀቱ ታጥቆ ተሸሽጎ ተገልሎ ተሸማቆ ተሸምቆ ከቤተሰው ተደብቆ መሽቶ የማታ ማታ ነው ሌት ነው የወንድ ልጅ እንባው ብቻውን ነው የሚፈታው ብቻውን ነው የሚረታው ችሎ ውጦ ተጨብጦ ተማምጦ ተጣጥሮ በሲቃ ግት ተወጥሮ እንደ ደመና ተቋጥሮ ውስጥ አንጀቱ ተቀብሮ መሽቶ ረፍዶ ጀንበር ጠልቆ የጨለማ ድባብ ወድቆ በእንቅልፍ ጥላ ሲከበብ በዝምታ ሲዋጥ አገር ፍጡር ሁሉ ተስለምልሞ ብቸኝነት ብቻ ሲቀር የኋላ ኋላ ማታ ምድር አገሩ በፎይታ አይኑን በእንቅልፍ ሲያስፈታ ሁሉ በረፍት ዓለም ርቆ ብቸኝነት ብቻ ሲቀርብ ያኔ ነው ወንድ አይኑ የሚረጥብ የብቻ እምባውዙ የሚነጥብ ብቻውን ነው ብቻውን ነው። Looretichi sabboonaadha. Yuunivarsiitii Neezar Weest Minisootatti Piroofeesara gargaaraa og-barruu kan ta'an Dr. Tafarii Nugusee immoo gama isaaniitiin Tsaggaayee Gabramadiin nama sabboonummaa paan Afrikaa leellisuudha jechuun dubbata. Ilaalchi isaa falaasamaa fi hundee uummata gurraachaarraa kan maddeedha jechuunis ni kaasa. Oromummaa isaa yoo ilaalle Oromoon saboota Kuush keessaa tokko jechuudhaan amana. Saboonni Kuush immoo qaroomina gurraachaa warreen jalqabanidha jechuudhaan yaada. Itoophiyummaan inni leellisulleen kan Oromoon barbaadu san akka ta'e kunis barreeffamoota isaa keessatti mul'ateeti jira jechuudhaan kitaaba walaloo isaat wayis ababaa jedhu keessatti ateetee dubra Oromoo ba'ineennaa baanchii mahal agul silixaanee qoomoo jechuudhaan akka barreessaa ture. Kunis ergaa namoonni baranne jedhanii of jijjiiran akkamitti akka of gananii fi ummata cunqursaa akka turan kan ibsuudha jechuun obbo Tafariin ni kaasa. Karaa tiyaatira isaatiin illee
qonnaan bulaan abbaa lafaatiin miidhamaa akka ture gaffageenyaan argisiiseeti jira jechuudhaan dubbatama. Baay'inaan afaan Oromootiin hin barreessine jechuun ammoo sabboonaa ta'uu hin dandeessu jechuu miti jechuudhaan kan dubbatu obbo Tafariin sababiinsa Tsaggaayeen afaan Oromootiin baay'inaan hin barreessineef namoonni gariin Tsaggaayee akka saba biraatti ilaalaa ture jechuudhaan ni kaasama. Akka Tafariin jedhutti Tsaggaayeen Oromoonni addunyaa irratti beekamuu akka qabaniif hojiiwwan inni hojjechaa ture yoo kaasu kun sabboonaa addaa isa taasisa jechuudhaan dhaadheessa. Fakkeenyaaf tiyaatira isaa afaan Ingiliziitiin barreeffame Odaa Ok Arkil jedhu keessatti yeroo sanitti mallattoo uummata Oromoo odaa fayyadamuunsaa sabboonummaa isaa kan argisiisudha jechuun dubbatama. Bara inni jiraate keessatti mootoloonni nuti sanyii Salomoon irraa dhufne yoo jedhanillee inni nama gurraachummaa isaatti cichee gurraachummaa isaa qabatee turedha jechuun Dr. Tafariin ni kaasa. Dr. Tafariin hojiiwwan isaa Aduwaa Teediroos jedhanillee daawwatanii akka turanii fi hojiiwwan san keessatti illee gurraachoominni kan faarfamanii fi kan barsiisan ta'uusaallee ni kaasa. Kanaaf Tsaggaayeen aartiin ogummaa qofaaf osoo hin taane aadaa uummataa calaqqisiisuudhaaf itti fayyadameeti jira jechuudhaan dubbatama. Namoonni tokko tokko sabboonummaa Oromoo jechuun Itoophiyaa jibbuu itti fakkaachuu danda'a kan jedhan Dr. Tafariin Tsaggaayeen garuu Oromummaa isaa jaalachuun sabboonaa isa taasisa jechuudhaan dubbatama. Mana dallaa akka mandallaa, maqa dallaa akka maqdalaa, yefullaanii kaannoo dallaa የምትሰኝ የምታሰኝ የጎና ቤት አባ ወራ የላሊ ቤት ላሊ በራ የከረዩ አባ ከራ በጎፈሬህ ስሪት ላባ አዶ አዶዬ ውብ ቀዘባ አዳ የከለቻ ተሸላሚ የአዱ ግንባር ተቀዳሚ የአዲስ ዘመን መጻው አደይ አዳ አዱኛን እልል እሰይ የምታሰኝ የምትሰኝ Tsaggaayee Gabramadiin bara 1998tti isaaf lammii Itoophiyaa ta'uun maal jechuu akka ta'e barruulee Itoophiyaa riiviyuu irratti akkas jedheeti ture. Itoophiyaan anaaf nama seenaa, nama qaroominaa fi aadaa Afrikaa dubbatu jechuudha. Kana qofaa miti. Qaroomina addunyaa, aadaa walqixxummaa fi obbolummaa dhala namaa addunyaatti kan amanudha. Seenaan Afrikaa durii seenaa Itoophiyaati. Ammallee kun hin geeddaramu. Kanaaf akkuma nuti barumsaaf Ameerikaa deemnu isaanillee nurraa barachuudhaaf dhufuudha qabu. Barachuudhaaf immoo of tuulummaan hin barbaachisu waan ta'eef of tuulummaa isaanii dhiisanii aaqilummaadhaan lafa akaakilee isaanii irraa barachuudha qabu. Anaaf Itoophiyummaa jechuun kana jechuudhaan dubbateeti ture. Akka Dr. Tafariin jedhutti namni kun dhugumatti sabboonaa fi nama eenyummaa isaa otoo hin dagatin eenyummaa isaa hojii aartiidhaatiin hojjetee addunyatti argisiisaa ture. Nama dargaggummaa isaa keessatti waan gaarii dhalootaaf kaahee darbuudhaaf jecha ogummaa isaatiin addunyaa irratti biyyattiidhaa fi eenyummaa saba isaa eenyummaa isaallee argisiisaa ture akka ta'e ni kaasama.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya Looris Tsaggaayee Gabramadiin seenaa isaa waa baay'ee jechuun ni danda'ama. Looris Tsaggaayee Gabramadiin nama ogummaa og-barruudhaatiin hangafee hanga qopheessummaa tiyaatiraatti akkasumattis ogummaawwan aartii garaagaraa keessatti qooda fudhachuudhaan guddina aartii biyyattiidhaatii fi aartii Afrikaa eenyummaa biyyattiidhaatii fi eenyummaa Afrikaa addunyaatti argisiisaa ture keessaa isa tokkodha. Looris Tsaggaayee Gabramadiin barreessaa tiyaatiraa beekamaa Wiiliyaam Sheekispeeritti aanee nama dandeettii isaatiin addunyaa irratti dhaadheeffamuu fi leellifamuu keessatti kan ramadamudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa Looris Tsaggaayee Gabramadiin kan guyyaa har'aan tanaatiif jennee walitti qindeessine gabaabsuudhaan kanumaan waliif galchina. Kurfii biraa kana waliin turtii gaarii isinin jechaa qopheessaan sagantichaa Muraad Muhammadiin ture. Horaa bulaa deebanaa. Atu waqe arda waqe abba kabee makko jibbe agarba waqe buje ko chaati lage agetu Galma Abbaa Gadaa Rituu Jamaa Bitsuu Jamaa Lakkaan Tana Abbaa Gadaa ilma galmaa yaada Oromoo shaamaa Waaqaa gadiini namaa oliini suma akkasuma የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ዲጋሎጋ አባ ሰርዳ አባ ገዳ አባ ፈርድ ነበልባሉ ቅድመ ኦሪት ባህሉ ያኢ ብያ አባ ቃሉ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ለካ አንተ ነህ ሴራት አርካ ኦ ገዳ የአድባሩ አርካ ያዴ እናቴ ያዴ ሴቴ ያዴ አቴቴ ያዴ ሴቴ ያቴ ሆራ የኩሽ ነዶ አባ ቦኩ አከሚዶ ባናትህ ፀሐይ ከለቻ የምትጠልቅ አንተ ብቻ የካም ኢዶ ምድር ተነባቢ 10 ምስጢር አባ ወሮ አባ ወራ አባ ባሮ አባ በራ አባ ካሮ አባ ካራ የጅቡቲም ጀባ ጂሾ የማቅዲሾም ማቀዲሾ Namutesa kampala dabravo kampala mana dalla akka mandalla makadalla akka makadalla yefullani kanno dalla የምታሰኝ የጎና ቤት አባ ወራ የላሊ ቤት ላሊ በራ የከረዩ አባ ከራ የጎፈሬህ ስሪት ላባ አዶ አዶዬ ውብ ቀዘባ አዳ የከለቻ ተሸላሚ የአዱ ግንባር ቀዳሚ የአዲስ ዘመን መጻው አደይ ታዳ አዱኛን ድል እሰይ የምታሰኝ
የአካኪሌ የአባቢሌ ለካ አንተ ነህ። ገዳ ገዳም የዓለም ሰላም ገዳ ቢሊሱማ ሳቃ አካ ጉራቻ አካ ዋቃ የጻሕፍት አምላኩ አኒ ያለበሰህ ድርብ ካኒ የጥቁር ፈርዖን ልሳን የአዴ አዳ ፀሐይ ብርሃን የአዱሊስ አዱኛ ኪዳን አባ ገዳ አባ በዓል የቅድመ አክሱማዊት ቃል የአሰርቱ በሮች ይመሰላል የማለዳ ንጋት ይጸዳል የኦሩስ ኦሪሳ ተምሳል ለካ አንተ ነህ። አጋኡጋ ዲጋሎጋ ያኢ ብያ አባ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ብቱ ዘማ የተባልከው አጋሱማ እንደ አሱማ የአዳ ኦሮሞ ሻማ አባ ገዳ ኢልማ ገልማ ለካ አንተ ነህ።